Asumaan immoo mee uummanni illee maqaa keessan baruu dhaga'uu ka fedhu yoo jiraate maqaa keessan itti himaati kan beeyne isin haa dhaga'u. Faatumaa Haroo Xulleeti. Faatumaa Haroo haadha manaa gooticha beekamaa Jeneraal Waaqoo Guutuu duraatii haadha duraatii nuun jedhani. Saniif isinitti gorree isin dubbisuu dhufne achumaan immoo mee waa'ee goota kanaa namni baay'een hin barreessaa waan dhaga'e barreessaa isin immoo qaamaan isa beektanii isinirrallee namni waa argata. Waan beeytanirra akka uummata barsiistanii fi Jeneraal Waaqoon bara kam keessa wal beeytan yoomirra akka wal beeytame namatti hima. Jaartuma Waaqoo Guutuuti. Dubruma na fuudhe. Ijoollummarraa na fuudhe. Warra bakka tokko turtanii qe'ee tokko? Bakka tokko turre. Eessa dhaloonni keessanis ka isaas? Dhaloonni isaa Bitaattaa ka'ee walaa buggalee walaa buushifte. Gaafarmaa ka'uu shiftuma ammoo walaa buushiftee walaa buggale. Waaqoo Guutuu Oromoon marruu ta'isaati addaan hin filatu marruu hundinuu ta'isaati. Haadha manaa nama akkanaa ta'uun manan buluu hin barbaadama ormaa waan ta'eef hin baqataa. Mee haadha manaa nama akkanaa yoo ta'an maaltu jabaata namatti? Hin barbaadan manan bulu halkan guyyaa danqaraa keessa deemaa gadi taa'u. Dandeenyu hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmatti guddifna ilmi inni itti guddifna guyyaa san jedhe ilma Oromoo ka'an. Addatti yoo san maal fa'aa isin mariisisa waan Oromoo kana maal isiniin jedha faatu? Maal nuun jedha jabaadha ani simbiraa deemee jabaadha waan rabbi sin godhu isatti beeka jabaadha jedha Oromoon hundinuu tiyyuma. Maal rakkadhee mukatti deemedha biyya hunda kana keessa qe'ee keessa nama baay'ee jira namni kun hundi taa'eetuma waan ofii dalagata ani maal rakkadhee akkatti mootummaa wal dhabutti jira isiniin jedha. Diina kaase ona gaafatti diinni kagayee roophilaan lole roophilaan lolee kun nogoroo dugdaa jedhani qoonii koree roophilaa buuse. Yoo san inni dalagaa isaa tamanaa tana isinumarratti gate ga? Nurra gate maal waddoo taa'a ooleen bulu miilaan hin lolaan roophilaan hin lolaan lagaa baase. Waggaatti odoo waliin argin? Hiikattu hidhannoo isaan hiikattu. Takka odoo waliin argin waggaa geettanii beeytu? Waggaan maal waggaa afuriyyuu taa'e. Odoo waliin argin? Akkam dhufa yeroo akkam dhufee isin dubbisa? Qabseetuma dhufee halkan faanu dubbisee deebi'a. Galaan isaa hoo maali? Maal soorata? Waan rabbi kenneef soorata. Kalqiin hin jaalata jalaan deema hin nyaata hin dhuga bakka inni bahetti horii qalanii foon itti fidan. Nu maal jalaan deemna nu nyaapha keessatti hafneeyyu. Sababa isaa immoo miidhamni isin raga'ee jira? Nurra gahe karratee na fudhattee Tigreen bara dheengaddaa. Nama keenya boojite nami keenya guyyaa rabbi harkaa bahee biyyatti harkaa baase malee miidhamni guddoo nurra ga'e miidhamni. Ayyee isaa wajjin hoo maatii hagam horattanii jirtu isin? Nama 8 ani. Ijoollee 8? Ijoolleen baay'ee beerri nama 4 qaba. Teen baay'ee ijoolleen teen gara nama 34 moo nama 30 hagamiiti baay'ee namni keenya. Ijoollee kana ofumaaf guddiftan gaa inni silaa waan biyyarra jira? Numa guddifate maalree innillee danqaraa kee deemu numa quba qabaa numa guddifate. Yoo san eessa ture jireenyi keessan? Dadhabe amaarri itti bahuu dadhabe. Eessa ture jireenyi keessan yoo san kamaatii kan itti hortan? Geennee soomalee buunee barne. Soomalee geennee buune hamar buune geennee haga inni numa baksu kama nu jala deemu. Asoo yoom galtan nageelli? Nageelli amma waggaa haga galle nageelli haga galle waggaa 12 jirraayyee soomalee haga galle turre guddoo ta'een. Mana kana asitti kajaa? Loon keenya gaala keenya Tigree fudhate. Mana keessan immoo mana kiraati kun? Mana keenya. Manu ijaare tattaafate. Ilmaan keessan 8 amma kabarsiifattanii bakka biraa jiru jira eessa jijjiiru? Ilmi keenya Ameerika iyyuu jira sanumaan jiraatu jiru. Warri kun nama tokko ilma tokko baheef saniin jiraatu jiru jiruun teenya sanuma.
Fayyaan keessanuu amma maalirra jira akkam jirta? Ansa fayyaa qabna wama rakkinni nu ga'e hin jiru. Miiluma kan haga si galleena dhukkubee miillachuun jalaa guuran malee kadansaa jirra alhamdulillah. Tole jabaadhaa fayyaa isin haa kennu ammallee. Inshallah. Maqaa keenyaa hime? Muuminaa Waaqoo Guutuu. Intala meeqaffaadha isaanii? Aan hangafasiiti. Mee Jeneraal Waaqoon hagam beekti? Nuyi didiqqoo gaafa ammaa mangistuun qabate san asii gaangirra guuranii horii keenya inni fudhatee jennaan abbaan gaafa suuqaata deemee nagee waan biisoo malee seene nu gaangirra guuranii nuun ka'an achii soomalee dhufnee yoo nu diqqo jennellee bahe ammallee abbaan keenya sun qawwee fuudhee jabaa soomalee abboo jedhan amaara loluu bahee huduriyoo inni gahe amaara wal adhanii Abdullaahi Qurxaa jedhanii nama hedduutu irraa dhume guyyaa san kophee keessaa bahee kafana qabu keessaa bahee faana isaa wayaa itti maranii ingal wardan shahiidee du'u malee jedhee jibbaatanii waraanni fuudhee giddiin kabakkinni buletti marsee amaarri kafana waan inni qabu maraa nyaataa dhugaatii keessaa baase qabanii gadiin nutti deebi'an faanti isaa akka buddeenaa laal garaa keessa akkas sholloyxa irraa kaati arrallee yaadadhanii. Isin guddisee jira abbaan keessa? Nu guddisee jira haga soomalee nu jirru san numa quba qabaa gisee lola ol ka'ee gaddeebu'ullee waan sinqiin udhiisetuma deema achillee yoo deebi'ullee yoo manuu fida. Yoom dalaga innuu kunoo akkas lolu san ka akkas deemu san argite kam akkas deemu santi gara inni deemu riskii rabbii isaan dhabu qabatee dhufaan nuu kenna waan dura buuse dabre lola san deemee acheessanii namni hedduun biraa du'ee deebi'ee gaafa kaani haga teennu teenne ammallee lola ol bahee karatti ammallee adanii fixee gali gaaf kaani mangistuun bahee jennaanin nu biraa dabrachin nu dhiise biisoo maleetitti acheessanii yoon asee tana dhufu mangistuun bade jedhanii maatii tiyyanaa galchaa jedhe maatii taan armee tanaa makiinaa nutti erganii mucaa keenya tokkotti soliin ol bahee amma biyya alaa jira shaanqo jedhaniini isa nuggat ergee maatii maraa fa'ii galchii jedheen karattuu laal karaa kan bulii 17 bulleen qaniisan kagisee rabbiin kun soomaleen karatti makiinan soomalee akkamitti biyya Itoophiyaa seene jettee karan nu weerartu bulii 17 xarma seenne eessatti gal 43 jedhanii gamana bootaa waraana achitti galle guyyaa san achi keessa diqqoma teennee in ka'ee biyyattii yabkuun madda walaabutti gala jedhee nuun ka'e mallee gannaalee nu fidan gannaalee kaayyoo nu soba qubannee ata akka ji'a lamaan akkas ta'e Tigreen hin dhufte Tigree yoo inni dhufte makka makiinan isaa dhaabatu kana marsiti inni mana san hin bulle ammoo mana biraa bule beere waan afur qabuuf Firaanu gaafasin jira lamaan martee as dhumatanii amma lama calla jira haadhatii takkata biraa bakka isaan marsan kana keessa hin jiru waraanni isa eegu ka waardiyaa isaa kun beeyta marsanii bootaa makiinaa marsanii ka'ii hin ka'uu Tigree firii lamaa tana jalaa faqaddee ammallee ambiyyumatii zalaalamii keessaa bahaa jedhee haraam jedheen lolu malee hin bahuu jedhee har'aa takkaatan akkasi giddiin fuudhanii gaara girrisadanii gannaalee gubbaa achi geessan nullee fuudhanii nuun ka'an doosin makiinaa marsitee akkasi ciiftu mucaan shaan qodaniin kun ka'ee isit akkasin marsitee ciiftu makiinaa kaan seenee kaase makiinaa kaayyoonni seenee kaase makiinaa kaan waliif telegiraama qabanii warri silkiin hin jiru telegiraama kanan bilbilan warri Tigree kunin bilbilanii jennaan mucaa kaan illee watakkantu inni oofee bidire kee baasee madda walaabuu seensisee karaan hin jiru danqaraa dhagaraan jalaa ciranii caaggaa keessa haga oofan madda walaabutiin qilee takka jira bakka yaadik fudhattu jedhee qilee taanti darban makiinaa kaan ka dura abbaan deemni qilee taanti yoo darban Tigreen tun miilan haga jala deemtu hin dhufte bootaa makiina hin jiru abbaalleen gisee tana nu fuudhee fi deekorma tokko qalanii akkana foon nyaatu jiran irra ciisan eebbifataniitiin beeyta dhufte jarri qaata dhufteedhan waardiyaan qaata tokkofte wayitasiin tokkofte mucaa tokko ammayyuu hin jiraan duuneti wayitasan keessaa dhoofte ijoollee waardiyaan nama afur callaa buttee kaataniin warri wayitasan dhaganii reeban waraan achi jimgatan madda walaabuu sanitti gaara wandhoo jedhanii gaara hidha jugaa jedhanii achi maatii tan bichaa qilee tanan naqaa antun du'atii ya biyyatii haga dabre malee keessaan bahuu jedhe maatii tan bichaa narraa kaasa qileen naqaa jedhe qilee tan fuudhanii itti nu naqan qilee taallee waan isii itti maanuun beenu qileem taaniin nu dhufte hoosiin qilee taaniin nu dhufte gaala looni horii nu qabnu mara asii ooftee kaataniina hoosiin ooftee kaataniin Kadiir Odaa jedhanii gujiin du'e amma gaafa biyyaa nu galleessan akka malee jazaa hamaa jazaa dansaa dalageeftuu babbaan keen
isa kajaaju samarraaja jedhanii qabanii hidhanii ajjeesuuf itti qophaa'u miskiina kan maal irraa ajjeeftan jedhee harkaa fuudhe. Arda jeneen gaala jinni narwaaqoo horii isa haga bakka hin jirutti ittiin taphatanii nama irraa jedheen doola tanatti itti marra'anii horii kaanii fuudhee jalaan nu galche galaan ceesiseetiin. Horii kana somanu achi masanii walumaan jiraannu inni adaafa goyyuu hin jiru baddaa dhaqee baddallee itti kaatee baddallee gaddeebi abbaan keenya sun. Wayitini baddaa taani gaddeebi horii kaan ooftee ammallee himaa jette bakki inni jiru ganam subiinuun nammite harka lammaffaa. Nu bakki inni jiru hin beeynuu maal hin beeynaa jenneen maa wallaaltanii akka meeshaa caagga xowwaaltan kan isallee owwaaltanii bakka xowwaaltan himaanuun jette. Yaartee ayitii teenaa takka sadafii qawwee isiitiin duuti Tigree adoo isiinuma quutu xiyyiti bukkisa tokko wannoo keessaa fuutee shugguxii hin jetteen meeshaa kana bakka akkatti suyxe kan isallee suyxee jirta. Isii jetteen isin eessaa dhuftanii jetteen namtichi tokko viidiyootti nu turjubaan afaan kennan beetu jarri takkallee. Eessaa dhufnen hin biyya kuunoo maqalee jedhanii dhufnee jetteen hin turjubaananiifi. Isha amma yoo inni sun isin duuba muree beera keessaniin bakka jarri dhiirti teessan jirtu yahaadik fidaa inni jedheen beeytanii jetteen. Hin beeynuu jedhee warri. Eega teessanillee hin beeynallee maalirraa beekaa jetteen namtichi shiftaa dabre garinni dabran hin beekuu jetteen. Sanuma innillee yoo isin duuba muree warra keessanii fidaa jedhe isaalleen fiduu nan daanalleen fiduu nan doo bakka isaan jiran hin beeku isaan beekanis isinii moo jetteen hin himan dhugaa isaanii dhaarmatti irraa wal dhoowwan. Halkan lamaaf guyyaa lama nurra ooltee nurra bultee horii kan addaan baasanuun jetteen warra ollaa jennee namni irra guddin. Macarrasha irratti ati intala obboleettii tiyyaa takka aayitii tiyyaa haadha tiyya guddoo diqqoo walitti qabdee ganam subii horii waliin bantee kaatanii. Yoo isin kaataniin gaara girrisaa san qayra gadi bu'an warri tokko qoollaa waan jedheeni horii namaa hirphaan as bee namni namaan hirphu horii kana jettanii yaa'ina jala dichaadhanii beera kaan warra kaan fuudhanii maatii ta'an ol deebisan. Maatii taayoo isaan ol deebisan horii kaan oofattee dabarteeni horiin sun marru gara dalloo san jim jedhee dhumati. Gaaf kaan yoo nu dichaanee odoo nu ciifnu horiin tokko nu biratti namni akkasumatti nu jiru inni kun biyyaa baaftee dabre nuun jedhan haga turree macarrashaa lafaa asee tana bannee gallee yoo nu asee tana galleellee ima jira beeyta gara keenya san jira jedhan asii kophaa kiyya deemee keenyatti itti dhaqeen. Keenya yoo itti dhaqe duuba mana gaafatee yoo na gaafatu jiru guyyaa bari isin jedhee isin halkan lama guyyaa lama isin bira bulte san baazuqaa sadii xiyyiite afaanitti deebisee yoo isin qush isin goot isin mara walitti isin gubuuf qophaa'e isin jala buleen hin jedhu achin naa odeessa gara Nairoobiitti. Beeyta rabbiin duraa qabee akkasumatti halkan lamaaf guyyaa lama nu marsitee maayyii horii kenna oofattee kaatee nu rabbi irraa nu baasee bar jedheen abbaa kennan. Acheessanitti an akkasitti isin eegee halkan lamaaf guyyaa lami sanalleen isin jala bulee isin quban qabdan malee silaa walumatti isin guba malee isin fixxee isinleen hin galtuu nuun jedhe. Gaafini baddaa dhaqee baddaa gaddee buusan waleenso jedhanii qayra waleenso sanitti isaanii horii gaala lama ganam qalatanii waraanni qalatee gubbaa ceessubii itti nammiti. Waardiyaa Aliyya Umar jedhanii ammayyuun jira Aliyya Umar sun. Abbaa Umar sin goonu harka kennadhu nu wama takka isin irraan barbaannu jetteen kennachiisee beeka malee kennadheen beekuu jedhe wayiten itti tokkos. Abbaan duraan midhannoo isaa akkasi qabatee waliin bula marruutti jilbiinfatanii. In fixee guyyaa waleenso san bartiisii balleesse. Takka wanni hafellee lama huura keessa baddee guyyaa afuraffallee takka ayyaate chumat bishaan afinnu afaan nu jiisa bishaan bichaatti afaan biraa hin beekaniiti. Nu maayyii booda rabbiin akkasumatti abbaa keenya injifachiise maayyii jala seentee haga ooftu kuun akka keenya galchite sanii akkan wannan irraa beeku. Seenaa baay'ee quba qabda hin dagannee iyyuu jabdu dhugaa qabatte mee amma obboleeyyan kee meeqa walumatti qaba abbaan kee ijoollee meeqa qaba? Ijoolleen abbaa kiyyaa hedduu tadhumtelleen hedduu garuu amma nama 34 jira. Tabii alaa jirtu ta'a. Hunduu gayanii horanii jiran maatiin isaanii baay'ee. Manuu mataan kee nama 8 nama 10 dha kan mataan kee. Jiraadha. Inshaallah jiruu gaarii. Hayyee hordoftoota keenya imala keenyan faana keenyan as qe'ee haadha warraa jalqaba yookiin duraa jeneraal Waaqoo guutuu geennee seenaa kana geettu intala isaarraallee haadha manaa isaaniirraallee agana gurra isin buusuuf waan dandeenye goonee jirra. Faanti keenya har'aa gara nageellee jenne asumatti goolabaa fayyaa ta'aa horaa bulaa.